naantee kottaa gudii wayinsinitti mafaasigaan tolaa jechuudha. Birrii 500 isa badhaafamte sana maal goote waan isheen goote sinitti eenyuuf kennite? Jaalallee ishii sanaaf kennite moo eenyuuf kennite? Way gudii masinitti muuf deemaan jirati kottaa dhaggeeffadha. Minaa ba'uu dide maannidha intarneetiin na dide waanan dhagee tokkotu jira jechuudha asirra. 700 በባለፈው ወጥቼ jedhi dubbadhuma diddaa dubbatu. ብሬን ሳልቆጥብ 700 በባለፈው ወጥቼ የእርጅና መከላከያ ገዛሁኝ ኪኒኒ 700 አባቴ ሞት 700 ድርሃሜን አውጥቼ አባቴ ይሙት jette abbaan koo adu'ette kakatte isheen sun itti kolfinan interview isheen gootu itti kolfinan maal jette 700 dirhama 700 baaseeni irjinnaa makalaakaa bitadhe qoricha isaa jechuun qoricha dulluma namarraa dhowu. Eebade yeessa eebade ol buti. Washin jettu ageessaniire anorraa sinni deebisiise kanamaa qoy. እኔ ውሹ ብሬን ሳልቆጥብ 700 በባለፈው ወጥቼ የእርጅና መከላከያ ገዛሁኝ ኪኒኒ 700 አባቴ ሞት 700 yaa rabbii kiyyaa hin dulloomu jettee akka fuulli ishii hin dulloomne akka haqni ishii hin dulloomnee fi dirhama 700 walitti qabeeni qoricha bitee qoricha dulluma namarraa dhowwu sababni isaa fuulli kee akkas hin dadachaane maal hin taane of eeguu qabda naan jennaanii jette. Eenyu jedhaanire jaalallee ishii jedhaanii kamalee eenyu jedhaanire abbaa mucaa ishiitiinoo qaata addaan baan abbaan mucaa ishii haadha manaa kan biraa fuudheera isheenuu beekte akka inni fuudhe. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii darbaa jiraadha. Egaa faasigaa tolaa baay'een keessan sirriitti beektu. Miskiina tokkodha garraamiidha gara laafettiidha. Ani maatiin qabu beeksisaban faamiliin qabu yeroo baay'ee akkas jetti turte. Dhiyeenya kana garuu gara miidiyaatti yeroo dhufte jaalatamummaa fudhatamummaa yeroo argattu edaa ani maatiin qabaayyuu akkanatti uummanni kun hunduu akkasna jaallataayyuu jettee gammadaa turte jechuudha. Seefuu EBS irrattis dhiyaatte waa'ee abbaa manaa ishee haasoftee turte osoo danda'amee osoo ittiin araaramee abbaa mucaa kootii isa naa wayya ture jettee ture. Garuu immoo abbaa manaa ishee fuudhee jira. Fuudhee yeroo darbillee maal jettee animmaa isheeyyuu inaafsisuun qabaa isa argee ishee inaafsisuun qabaa akkamittiin dhiisa minaamin jechaa turte jechuudha. Itti dabalatee immoo eengadda kanaa jechuudha dorgommii wayii carraan wayii isheedhaa kenname birrii riil isteetiin birrii 500 sii kenna foolowariin koo maqaa keetiin 500 yoo gale jedhee uummanni keenya miskiinni irratti wal gahanii foolowuu tolchisiisanii fiitu. Birrii ishii badhaasaa birrii 500 argatteetti jechuudha. Dhageessan miti. Kanaafiyyuu faasigaanii baay'ee jaalala namaallee qabdi carraallee qabdi jechuudha. Akka carraan ishii dura jalaa babbade miti. Akka carraan ishii dura jalaa babbade maallaqni ishiillee dhumee abbaa manaa ishiitiin illee biyya Arabaa dhuftee deebitee addaan baate. Sababa kanaan addaan baate baay'ee galteetu ammas deebitee biyya Arabaa dhuftee achi addaan baane. Yeroo baay'ee waan akkasii mudata jechuudha. Abbaa manaa gatanii yeroo biyya Arabaatti deebi'an itoo hin beekin dhirsi hin deema. Namoonni baay'ee dhirsi koo taa'ee na eegaa dhirsi koo taa'ee na eegaa jedhu. Dhiirri taa'ee nama eegu abadan istoorii miti inni kan taa'u. Achuma waan xinnoo jalqabaa kokkolfuu jalqabaa qalaslasii wayii jalqabaa achumaan jajjabaata achumaan isheen dhuftus dhirsa godhachuu barbaaddi ijoollee irraa godhachuu barbaaddi. Kalas isheen duraa immoo qaardaa baatee moo hin baatee akkasittiin ituu jaallattu abbaa manaa ishee dhugaa waaqa hagaa amma hin jaallatti. Abbaa mucaa ishee jechuun abbaa mucummaa ishee qofa waan ta'eef osoo hin taane jaalaluma jaalalaayyuu irraa qabdi. Amma interview kana irrattu baay'ee waa'ee isaa haasofti baay'ee bareedaadha. Haati isaaniillee baay'ee na jaallatu turanii minaamin jettee haasofti jechuudha. Kana ani kan hin jedhu. Dullumummaa ofirraa dhorkuudhaaf birrii hamma kana yoo midhaan ittiin nyaadhe yoo waan garaagaraa ittiin nyaadhe narraan dha'u
Abeet namni keenya ammoo keessa bahee fuula isaanii sarjarii hojjetu. Qaamni isaanii sarjarii hojjetu. Hanqina isaanii kutanii sarjarii. Furdinni yoo irraa deemuu dide deemanii sarjarii of godhu. Anama waan ijaan argisinitti immoo dhugaa waaqa hiriyaan madaamii tokko jirti. Gar malee tokko furdatti baqa. Furdina gar malee garaan ishii daddacha'ee baqa akkan sosocho'a hanqni ishii hundumtu. Achi heerumtee erga heerumtee waggaa 9 moo maalidha mucaas hin deenye da'uu hin dandeenye sababni kanuma natti fakkaata akka isaan haasa'anitti furdina kana moo wanti irraa balleessu wanti irraa hir'isuun dhabame jiimiin hin didee kunoo saqibaa xirsee kammuuni minxarqisee ani ugan tokko beektu miti nama huqqisa borcii balleessa ani ijoolleen arabarraa ilaalanii dhudhugan madaamin kiyyayyuu hin dhugdi shaa'ii naanaa faayittee baala waan ta'e bishaanumatti danfistee faa dhugdi. Madaamin kiyya garuu bareedduudha shanqaaxxaadha isheen furdina taane sheeppii qabdi. Amma waaddeenyaa madaamii kunii intini goote sarjarii sana of goote. Sarjarii sana of gootee mana ishiitti immoo kaddaamaan qabdu nu biratti galte. Dhugaa waaqa 7 ol mana keenyatti galte dhufte. Anatu as qabaa garaan ishii iddoo meeqa murame dhugaan waan ija kootiin argan sinitti garaan ishii murame hodhameera waan ta'e waan isaan keessa kaan hin beeku waan isaan keessaa fuudhan garaa ishiitti hundi isaa garaa ishiitti iddoo meeqa murame garaan ishii murame hodhameera achi uftee nu bira ciistee qorichaan fudhatti anatu ol qaba anatu mataa irraa dhiqa dhugaa waaqa akkuma mucaa wayiitte jechuudha. Eeshee gargaarare namni isheen gargaaru achi fayyitee jedhennaan ji'a meeqa keessatti kootu shanqab jedhi akkuma koo kan dhugaa waaqa gaafa gallu gaafa Itoophiyaa galuuf jedhu isheetu suuqii nageesse ture. Isheen yeroo sana konkolaataan eeyyamameera Saawud Arabiyaa keessatti dubartoota mamnuudhaan eeyyamamu dubartiin konkolaataan ooftu itoo achi jiru awwaajiin sun bahee dubartootaaf eeyyamame. Isheen durumayyuu konkolaachisummaa kana barattee jirti. Jaarsi ishii konkolaataa biteef dafee jechuudha. Dhugaan siniin jedha suuqii isheetu nageesse. Surree quxurii meeqaa wal caalle beektan niitiin hamma sana geesse garaan ishii hamma ta'e ta'u. Ani 28 bitadheen jechuudha. Surree wal fakkaata tokko nuu bittee jechuudha. Surree tokko naa bittee shurraabiis naa bittee waan ta'e caammaas naa bittee. Warqii illee naa bitteetti garuu dhugaa wulataa ani ishee faanantiin warqii salphaa wayii jira mana kana keessa warqii akkas lixxifii wayii kan gurraa sixootaa naa bitte. Achi ani quxurii 28 bitadhe isheen immoo 32 bitatte gadi buutee jechuudha shanqab jette bareeddee dhugaa waaqa. Achi ergi ani galee immoo ijoollees deessee lakkuu deesse argitanii. Ijoollee lakkuu deessitti madaamin kiyya natti himte ergasiiyyuu ulfadhaa naan jettee turte erguma jara sana deesse ulfadha bareennaan naan jettee turte ergasii garuu hin gaafadheen beeku waa'ee ishii malee. Innaa maal jechuufanii bara kana keessa namni sarjarii of godhaa qaama isaa sirreessuudhaaf hanqina isaa garaa isaa sirreessuu daallee baasuuf mee daallee fa'aa warra hojjechiifate miidiyaarraa hin beektani sarjarii of godhee daallee guddaa dabbaa guddaa fa'aa warra godhate. Iribis ani garuu kan hin deeggaru kun faallaa waaqaa deemudha. Amma birrii amma kana baasee waaqayyo umurii anaa dabale anaa umurii ammoo manarra dabalame umurii manaa dabalameeni ani gara sanatti deema gara dullumas jedhan sana gara umuriin dabalaan naa deemu mallattooleen dullumaa hin dhufa fuulli sun turuun hin dhufa inni kun asii mormi sun turuun hin dhufa harriin illee bara kana keessa harriin eenyumattuu hin dhufa isa harriillee yoo dhiisne rakkoon qabu harriin cal jedhee manamatti dhudhufa. Amma faasigaan keessanii birrii hamma kana xaal gootee ji'a 3 qoricha isaa liqimsaa itti ji'a 3 abadan akkan dulloomte akkanumatti qarsaa taate akka deem warra biyya alaa laaltaniittu amma waa yaadadhe warra biyya alaa tokko laaltaniittu umuriin isaanii 70 85 jedhanii garuu akka isaanitti hiilcaammaa kaawwatanii qam jechaa deemanii hin yaada eedaasaan kana fayyadamu yoona qacaacaa ta'aniitu aqnas ittiin bosobbosne achi qac jechaa deemu umurii 75 moo umurii 85 moo
idaasan qoricha kana fudhatu. Amareefin arge iyyuu hin daaman. Amareefin arge.